Jireenyi kiristaanummaa miila afur qaba. Barcumii irra teessanii jirtan akkuma miila afur qabu jireenyi kiristaanummaa hunda galeessa ta'e samii irrattis waaqa irrattis kan waa hojjechuu danda'u waa afur of keessaa qaba. Waa meeqan jedhee? Afur. Tokkoffaan kadhannaa. Kadhannaa jechuun nu waaqayyotti yeroo haasofnu maal jedhama? Kadhannaa jedhama. Waaqayyo yeroo nutti haasa'u immoo dubbii sagalee waaqayyoo jedhama, word of God. Inni sadaffaan fellowship. Fellowship jechuun walii keenya wajjin, amantoota wajjin. Efesoon 2:19 irra isinii saba warra amantoota wajjin sichi nama diidaa miti qomoo tokko jedha. Kanaafi walii keenya wajjin araara gochuu, wal jaallachuu. Afraffaan evangelism. Evangelism jechuun warra waaqayyoon hin dhageenyetti immoo waaqayyoon himu. Kana isarraan argadhee hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 42 amma 47 dubbisuu dandeessu. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 42 47 irratti jireenya amantootaa jedhama mata dureen isaayyuu. Isa booddee barsiisa ergamootaa hin dhaga'u turanii, walii wajjiniin hin kadhatu turanii, walii wajjiniin biddeen cabsatanii nyaatu turanii, qabeenyi isaaniiyyuu kan walii isaanii turee yeroodhaan namoonni fayyan isaanitti dabalamaan deemu turan jedhee afransaa achirraa argachuu dandeessu. Kanaaf ranka. Kanaaf iyyuu akka dhuunfaattis akka waldaattis kana keessaa nu maal fakkaanna? Waaqayyoo kadhachuu irratti, dubbii sagalee waaqayyoo dubbifachuu irratti. Maaf dhalli namaa reediyoo miti. Namni tokko baay'ee haasaa waaqayyoo irratti garuu hin dhaggeeffatu. Waaqayyoo gaafa dubbatu karaa sagalee isaa dubbata. Amma kakuu haaraa amantoota jiranii fi aangoo guddaan kan kenname sagalee waaqayyooti. Raajiina dhufu baay'ee gaariidha. Raajiitaan iyyuu nama mana sagalee waaqayyoo ammas namoonni afur raajummaan tajaajilan jiru. Kanaan madaalama. Barsiisi kamiyyuu dhufu kanaan madaalama. Eenyuyyuu haimuu amma maqaa isaa baay'ee tulfaatee namoonni kufuu dadhaban apoostiliin isa jedhu sagalee kanaan madaalama. Kanaafi bara manuun jiraannu keessa namni chaanaalii baay'ee ofitti bana. Chaanaalii maan of gaaddi. Inni guddaa dhaga'uu fi chaanaalii profeetii Isaayyaas raajicha banuudha. Ermiyaas raajicha banuudha. Luqaasiin, Maarqosiin bananii keessatti of ilaaluun bara barbaachisaadha. Fellowshipii walii wajjin gochuun barbaachisaadha. Afraffaa irratti immoo evangelism jechuun isa fayyina sana isinii jedha. Qorontoos 2 irratti ambaasaadara Kiristoos jedhamni. Moofaa turree gara isa haaraatti waamamne eenyummaa haaraa qabna, new creation. Kanaaf iyyuu ambaasaadara Kiristoos jechuun yeroo mana barumsaa dhannu akka Yesuusin himnuuf, yeroo bakka hojii dhannu akka Yesuusin himnuuf. Namchi tokko maal jedhaa? A true Christian is a walking sermon jedha. Kana jechuun kitaaba qulqulluu 66 dubbiste bakka hojii deemtutti 67, bakka barattu 67 kan namni kamiyyuu argee dubbachuu danda'u kan irraa beeksisu dhalaanni kun kiristaanaa jedhama. Warri durii akka haasaan isaaniiyyuu irraa beeksisa ture. Fagootti dhaga'amu biyya isaan galan iyyuu hin beeksisa ture Phaawulos yeroo bara isaan jiraatan. Kanaaf har'a kana isin wajjin ilaaluu barbaade isa kaanii itti bal'istanii isin dubbisuu dandeessu waa'ee kadhannaa. Kadhannaa jechuun waaqayyoo wajjin haasa'uu jechuudha. Kadhannaa jechuun waaqayyoo wajjin dubbachuu jechuudha. Kadhannaa jechuun ani hin danda'u ati isa danda'uttiin of kenna jechuudha. Namni hin kadhanne ofii kootiin hin danda'a nama waaqayyootti hin hirkanne. Fellowshipidha, connectionidha, communicationidha addunyaa afuuraa wajjin. Kadhannaan riqicha dadhabinni keenyaa fi jabinnitti waaqayyootti wal argu. Is a bridge between our weakness and God's strength. Kadhannaan meeshaa qofatu hin taane gadameessa afuurri aangoon afuura waaqayyoo keessatti ittiin dhalatudha. Nama jilbeenfatutu waa arga. Nama jilbeenfatutu waa beeka. Nama jilbeenfatutu gatiitti ol arga. Nama jilbeenfatutu ulaan samiitti isaa qaba. Nama jilbeenfatutu afuuraan guutama. Nama jilbeenfatutu mul'ata arga. Mul'ata arguun jira bara kanas. Miti moo? Namni tokko maallaan jedhee biyyatti malee asiin samiin cufaadhaa jedhe. Biyya kanatti naan jedheen naan jedheen lafatu banaadhaa jedhe. Ishiin jedheen achitti immoo samii banaadhaa jedhe. Innaa furaa jedhee innaa zanaa balnaan jedhe. Akkanaa miti. Ardiin gaafa geeddaramu afurri qulqulluun hin geeddaramu. Miti?
Waaquma sachi jiru sanatu asis jira. Rakkoon nu bira isinitti fakkaatu. Kanaafin akkamitti turtee inni jedhee sin gaafadheef koo kanaaf kaleessa dheengadda baay'ee yeroo miixanne koo jilbeenfanneerra. Yeroo nu muddee yeroo bakka lixaa dhabne. Yeroo namni nuttaanu dhibee yeroo waan goonu wallaalle sana koo jilbeenfanneerra. Hirreba keessaa kaanayyuu namni jilbeenfatee meeqa jira. Balbala naabanii biyya sana deemee warra dhiiraaf dhiiraa jedhan nan lallaba jedhee nas dhufee sokke jira. As gee bakka cherchiyyuu bakka jirchiyyuu bakka ni jiru namni hin beekamu. Kaleessa dheengadda hoyinni afuuraa nuun qabnu ture akkam ture. Waaqayyoof jiraachuu nuun qabnu ture akkam ture. Fedha waaqayyoo barbaaduun sun akkam ture. Akkasinitti fakkaatu abidda wayii akka abidda masqalaa boba'aa ture gadi dhumaa deeme. Ibidda fiimiin isaarra jiru garuu daalaan irra tuulamee taa'u. Kadhannaa irra gaafa dubbarra isaan jechuuf. Kana jechuun daalaanii michooma biyya lafaa. Maalidha gaafa jettani gaafa gar siistamiidha isiniin jedhu. Siistamii qofa miti namni kilabiidhaaf yeroo qaba nuti chirchuudhaaf yeroo dhabe malee. Miti moo siistamii miti namni wiskii dhuguuf yeroo qaba nuti wangeelaaf yeroo dhabe malee. Dhugaa miti. Nutu yeroo dhabe. Waaqa wajjin wal bare namni. Kadhannaa jechuun gaaffii keenya deebisifachuu dhimma keenya raawwachiifachuu qofa miti. Waaqayyo wajjin wal arguudha. Ani hin danda'u sitti maxxanee hin jiraadha. Siin ala jiraachuu hin danda'u. Siin ala naaf hin malu jechuudha. Kadhannaa jechuun 911 miti yeroo rakkinaa qofa kan nu waammannu hariiroodha. Mana keessan keessa gaafa ijoollee keessanii wajjin jiraatan waliin dubbachaa jiraattu. Namni garuu gaafa muddamaa qofa kanaa hin waaniif akkasii miti. Yeroo hundumaa kadhadhaa. Yeroo hundumaa jilbeenfachuu. Yeroo hundumaa waaqayyoon barbaaddachuu. Situ naa jira jechuu. Ani hin danda'u jechuu siin ala jiraachuu hin danda'u. Sababi jiraachuu kootii si'i. Beekumsa kootti nirkadhu, dandeettii kootti nirkadhu, qabeenya kootti nirkadhu, jilbeenfadheen fagoo deema jechuu. Balballi beekumsaaf dandeettiin hin banamne tokko jilbeenfatamee banama. Jireenyi kiristaanummaa jilbeenfatamee milkaa'ama. Jilbeenfatamee galma ga'ama. Jilbeenfatamee durfama. Jilbeenfatamee samiin argama. Kanaafi kadhannaa. Mee abboota amantii yeroo darbanii yeroo kamii kadhachaa turan? Abboonni amantii 40 argite 39 qajeelaa argite nan bis ture jedhee araara kadhachaa ture. Seenaa baraa keessatti yoo ilaaltan immoo yoo wal gaanii kadhatan yaani badiisa biyyatti dhufu hin deebisuuree jedha. Kanaaf yeroo sana kadhachaa turanii. Lammaffaan ulfina waaqayyoo arguuf. Ulfina waaqayyoo arguuf. Ulfina waaqayyoo arguufi Musee. Museen seera boo 33 irratti ulfina keenyatti agarsiisi jedhee waaqayyoon kadhate. Kadhatee kee waaqayyoon namni ulfina koo argee jiraachuu hin danda'u jedheen dugda isaatti agarsiise miti. Museen ulfina sana kadhatee kee garuu waaqayyo du'aa kaasee ulfina isaatti agarsiise. Eessatti? Gaafa Yaaqoobii fi Yohaannisiin fuudhee Yesuusiin gaararratti ol baasu. Yesuusiin argine Musee fi Eeliyaas dhufaniiti Maatiyos 17 irratti kan isaan argan. Kanaaf du'aa kaaseeti ulfina isaa kan itti agarsiise. Kadhannaa. Inni biraan Eeliyaasiin beektu mootota keessatti gaafa raajonni sobduuf dhufan abidda samiirraa buusee bokkaan akka hin roobne ajajee. Inni sadaffaan yeroo garaan isaanii gaddu. Ishee kana baay'ee fakkeenya guddaa kan taatu Haannaadha. Haannaatu dubartii waldaa keenyaa taate akka isheen toltu. Gabaa namatti tolti tokko Saamu'eel surraa boqonnaa 2 dubbisaa. Abbaan manaa iyyuu dhiisi jedheeraan. Kan kadhatu isheedha kan da'u masaanuu isheeti. Kan jilbeenfatu isheedha kan milkaa'u warra kaan. Isa booda abbaan manaa ishee maal jedha bakka dhiisii jenna. Abbaan manaa dhiisi jedheen dhiistu. Yoo kadhannaan deebii yuukoo shiiloon hin hafamu. Ameen. Yoo deebiin kadhannaa deebii yuun hin dhiistu bakka dhiisuu ishee. Inuma dhatti.
maayinni dubartii machoottanana jedhaanii shiilorraati nama chaayimiti gadda garaa kootiin waaqayyo duratti dhangalaafataa jira jettiin. Gadda garaa. Gaddi garaa bakka inni itti dhangalaafamu kadhannaa jedhama. Nama ilkaan kolfeen deebi'ee sin ciniina. Nama kun. Afaanuma masoonis waamee namni masaanuu sinitti ta'a. Gaafa gaarummaan keessan sinirraa deeme harma hootanii guddatantu sinitti geddarama. Amala namaati. Kanaaf iccitiin keessaa eenyutti matama? Waaqayyotti matama. Hin dhokfamu. Nan gaddee, namuddee, hiikan dhabee, aadaan deemaa, miixataan deema jedhamee isatti matama. Haannaan jilbeeffachuu isheen dhiistu. Mucaan garuu kan dhalatu nama biraati. Inni mana Shiiloo gaggeessu mana qulqullummaa keessa jiru iyyuu dhiisi jedheeraan garuu dhiisuu hin dandeenyu keessa isheetu aada Saamu'eeliif. Gaafa achi deessu Saamu'eeliin deesse. Saamu'eel jechuun Daaniif amma Bersaabeetti nama naasisu. Kadhannaa keessa turuuni deebii nama naasisu fida. Balbalan banamne saaqa. Gaaffiin deebine deebisa. Ulaagaa ol nama teessisa. Sadarkaa namaa dabala. Namni beekumsa isaatiin kan inni deemuu danda'u xiqqoo kadhannaa garguu keessa feevarii jira. Maani feevarii waaqayyo. Gaafa waaqayyo feevarii isinii godhu balballi isinitti cufamu tokko iyyuu hin jiru. Jireenyi biyya lafaa kanaa kan nuun jiraannu from invisible world to visible world. Addunyaa waaqarroo eeyyee jedhameera taanaan asitti namni tokko iyyuu waan isin yaaddan isin dhorkuu hin danda'u. Eenyu yoo dhufe humni kamiyyuu kee. Karri cufame kamiyyuu jalqaba jilbeenfatamee banama samiirraa. Gaafa samiirraa banamu asii salphaadha. Aannan kadhannaa isheen dhiise. Amma gaafa Saamu'eel dhalatu gadda garaa kootiin duratti dhangalaafadha. Gadda garaa kootiin isatti madda. Gadda garaa kootiin isaa wajjin haasaa jette. Dhiibbaa baay'ee irratti garuu dhiisuu hin dandeenye. Kakwaaraa keessa namichi tokko jira namichi baay'ee Yaayiriyoos namicha jedhamu tokko. Gaafa inni jalqaba manaa ba'u mucaa isaa dhukkuba ture. Manaa ba'ee utuunni waaqayyo dura jilbeenfatee jiru ergaan biraa dhufe. Maanni Yaayiriyoos dhiisii duuteetti. Kana booddee barsiisaan rakkisiin dhiisedhani. Dhiisii kana booddee barsiisaan rakkisiin bakka raawwateera xumuramteetti. Inni garuu jilbeenfatee tonni jiruuti dhimmi isaa akka xumurame. Waaqayyo akkasittiin jedhe gooftaa Yesuus. Amanii. Amanin ji attifra. Nama sin bira jiru amani malee sodaatiin jedha. Kalariin kun baay'ee rakkisa baay'ee hin amani malee sodaatiin jedha. Kanaafi gaddi garaa isaanii yeroo gaddee Haannaa. Inni biraan Nehemiyaa. Nehemiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4-5. Nehemiyaan mana mootii keessa jiraata. Mana mootii keessatti inni jiraatu mandara abbootii isaatu diigame. Gaafa mandarri abbootii isaatii diigamu mootiin burratti fuula bade jennaan mootiin maal taatee jedhee mootii gaafata. Inni itti gaddite kuni gadda garaati malee waan biraati miti jedhe. Kanaaf Nehemiyaan mootiin maal sii godhu jedhee utuu inni gaafatu gidduutti waaqayyoon kadhate. Akkuma argame hin fiigamu. Akkuma argame sin qalamu. Keessa jirtaa'oo jedhama. Hin kabajan taatti. Keessaa mul'attaa'oo. Deemsa koo kana keessa jirtaa. Milkaa'ina koo kana keessa jirtaa jedhamee gaafatama. Milkaa'inni Yesuusin nutti harkise maayini faayidaan isaa. Hammam yoo nu milkoome milkaa'inni kan ittiin golobamu Yesuusin miti. Jireenya biyya lafaa kana irratti hammam yoo successful taane Kiristoos irraa yoo noonqisa maal ta'a? Maal nu fayyada? Mee haa fudhannu qarshii. Tuullaa birrii. Maal nu fayyada? Mee nama bira sin bira jirtu kaa. Alaamuddinuma godhee yoo suume maal si fayyada waliin jedha. Maal fayyada amma tuullaa birrii? Nama kan jichisiisu afurri qulqulluun yeroo keessa jiru. Kanaa achi biyyoo kiiloo 50 yookaan 60 jechuudha. Jireenya bara baraan qaba. የኃይሉን ታላቅነት ሊያሳይ ውዱ መዝገብ በሸክላ አኖረ። ቆሮንቶስ ሰላም ፋፈርተሩ ውዱ መዝገብ ቆዳ ገት ጀቤስ ሱጴ ኬስ ሚደግነ ኬኛ ከንቴ እኮ አፍሮ ቁልቁሉ ሰኑ ኬሰ ጅሩ ዋን አዳ እኮ ዋኑን አረት ከትቀበነ ሚኒ ሰቦር ቀበኑ ሰዶ ደምኑ ሰና መንደረቲ ሸ ቁልቁሉ
Yerusaalem ishee haaraa jedhamni mul'ata 22 irraa Yesuusin fuula fuulatti argu. Hallelujah! Gammachiisu taana waan biraa dureetti hin gammaddan hin qabdan. Yesuusin fuula fuulatti argu. Yesuusin fiilla fit maayit. Bakka waannaan hin jirree, bakka gaddi hin jirree, magaalattii ishee haaraa hoolichi qofaan ifatti ta'u. Waa! Miidhaginni kiristaanummaa kana waan du'a garasi fageessanii ilaalu, darbanii deemu, jireenya bara baraa harkatti qabachuu. Kana waan kamiyyuu biyyoo awwaalcha gahee deebi'a sanan ce'u garuu sana ce'u harka keenya galeera. Haleluuyaa! Baga gammaddan, baga kiristaana taatanis ta'u harka rukutadhaa. Nehemiyaanii kan baay'ee sagaddisiise mandarri Yerusaalem diigamuu isheetti mandarra abboota isaati. Kana jechuun amana bara keenya jiruu fi gaafa dhugaan wangeelaa dabu numaaf caljanna yeroo tokko tokko. Bara keenya geeti namni charchii dur umurii man beekuun iyyuu namni waldaa kitaaba qulqulluu qabatee dhaqa amma garuu akkaawuntii baankii guuree deema. Utuu lubbuun jiru argine miti moo baay'ee nama gaddisiisa. Utuu nama lubbuun jirru utuma namoonni kaleessa wangeelaaf hidhaman jiranii wangeela Yesuusin daldalaaf dhiyeessan. Namni dubbatu hin jiru. Nehemiyaan ikkoo mana mootii jiraata dhiisuu hin danda'a ture. Waa'ee mandara diigamuu Yerusaalemiin. Garuu gaddi garaa isaatii waa'ee diigamuu Yerusaalem waa'ee mana Waaqayyoo waan isa quuquu fi mootii kadhatee akka mandara Yerusaalemiin deebisee ijaaruu fi na eeyyami jedhee. Kanaaf yeroo gaddi garaa itti dhufee namoonni kadhatan jiru. Inni biraan labsii. Labsii yeroo ba'e fakkeenyaaf Daani'eel boqonnaa 6 lakkoofsa 10, Asteer boqonnaa 4 lakkoofsa 16. Daani'eel akkuma beekamu Daani'eeliin yoo barbaadan waan tokko qofa irratti argatu. Seera waaqa isaati. Seera waaqa isaati qofa malee irraa barbaadamee waan tokko iyyuu irratti hin argamu. Namatti hin tolu? Namni hundumtu waan hundumaa isin irraa barbaadee seera Waaqayyoo gooftaa Yesuusin qofa isin keessatti argu. Namichatu waraabessa biraa deebi'uu dide jedhan. Waraabessi biraa deebi'uu jas jedhan waraabessaan hin deebi'u jedhan. Jas jedhan ammas hin deebi'u jedhan. Innaan nama wayiitti mataa maaliif waraabessi na biraa deebi'uu didee maal godhuu jedhe. Jennaan mee kottuu gaggalagasheensi ilaala dhee namichi gaggalagashee ilaala inni sun. Naan gaafa irraa ilaalanii nagaadha. Mee bobaa kee akkas jedhe naan bobaasaa keessaa foon du'aan bu'e. Isa foolii fuudhee si duukaa deemaa jedhe. Inni galee maal jechuuf? Secret sin. Yeroo tokko namni Yesuus jedha. Duumessa ceende. Secret sin. Kadhannaanii waan inni godhu tokko inni guddaan humna cubbuu alanfata. Kadhannaadhaa fi cubbuun wal duukaa jiraachuu hin danda'an. The more you pray, the less you sin. The less you pray, the more you sin. Maaliif namni kadhataa hoolu baay'ee haasa'an oolu hama keessa hin jiru. Waaqayyo wajjin haasa'a. Jechooti guuboon jechoota isaatii seera wangeelaatiin jalaa fudhatamu. Namni kadhataa oolu addunyaa hafuuraarra deema mul'ata arga afaan haaraasaa Waaqayyo wajjin walii gala waan bor ta'uu beeka yoom taa'e waa'ee namaasaa yeroo hin qabu. Kan namni taa'e nama mummuraaluu fi jireenya kadhannaas hin jiru. Jireenya kadhannaas hin jiru. Dur namni jilbeenfachuudhaan beekama. Amma garuu biyya keenya yoo ilaaltan iyyuu zayitii maanuuf gaadii jira baqa ijoollee mana dibanii mana barumsaatti ergu. Baruman beeku yeroo namni baay'ee muddamu baay'ee rakkatu waamanii kadhatuuf amma rakkoon hin jiru zayitiin jira adda dibuu deema. Ijoollee mana barumsaa irrattu boorsaa isaaniitti dibu. This is real. Waan biyyatti haaru. Kanaaf humna kadhannaa nama keessaa fuudhaa jira. Aan zayitiidhaan hin hojjetu hin jenne. Garuu zayitii amman dubbisee beekutti Yaaqoob boqonnaa 4 moo 5 irratti fakkaata. Namni isin keessaa dhukkubu jiraate
jaarsolii waldaa waamanii zayitii dibanii akka kadhataniif jedha. Jaarsolii waldaa aangoo qabu hojjechuu danda'a garuu zayitii dibanii ijoollee erguu miti maqaa Yesuusii kan hojjetu. Ameen. Sana qofaa miti nama wayii na gaafate. Nama dhiyoo ammaa jedhe jedhe zayitii abaluuf abaluu yoo walitti dabalee sammuu koo keessatti coosee akka maatirikii naan hojjetuu naan jedhe. Hin kuftan jedheen. Yaa irsaasii cuubanii faa deemu. Dhugaa ta'aa jirudha kun. Na አመናኒ እኛ የሰነፎች ስብስብ አይደለም ሰራተኞች ነን ዋቅኒ ገኘ ሲኖጀታ ንሲኖጀን ከሩዋን ባየ ከራራ መቄ ዋመ ኖርማሊ እንታኔ ኖርማሊ ጎን ፍደን ጅራ ከዳቹ ዲሱን ዱር ኖርማሊ ሚት አመቱን ከዳቲን ጉያ ሰዲ ይወቡለ ነምኒ ዋት ይፈካቱ አንዋዝን ትሙ ኦክቶበሪ ዲደመ ኩደ ሰገሊ ካሴ ዋን ኢጆን ከረድ በሬሰን ቀባ ኦክቶበሪ ዲደመ ኩደ ሰገሊ ካሴ የሮን ቁዋይ ከናላሉ ደቤን ደብተረኮ በኔላል ባየነ ዲብሴ ከረድ ደቤካ ዋቢታነት ገሊ ከረድ ደቤካ ነሞኒ ነው ጂኒን ጅሩ ማቲን ጀሮ ከስጋፋ ይላሉ ቆባቴ ከረድ ደቤካ ዮ ከነና ቆቲ ሰነን ጎዳ ዮሲ ነባስ ሰነ ጀዴም ቤካ ዋቀዮ ከንሳ ጎደ አንገሩ በከሰነ እንጂ አነ ኬሳነ ኮ ፍላልተኒ ሙደመ ሄዱ ሚጡ ሄዱ ከሰት ኮ ቀዳኔራ እንዴ አሞንቶታ ማዱዱሪ ባያጅራ ምሽጊ ፋገለ ዳትራምኒ አጉሜ ጉያሸኒ ማቲያም ቶታ ከሰት ኛትን ኮፓው ድርከመ ጾሙ ዱር ዳም ጆለ ቢየ ከናለተቱ ኤሮኔ ፊላዴልፊያ ቱሬ ሰከንድ ጀነሬሽን ባይብል ስተዲ እንግሊሽ ወጅን ቀምና ዋና ጋፈቴ biya kanti maaf seexaniin iyyuu naan jedhe achi calluma jedheen inni namoonni mishigiifaa jedhan kun immoo maa inneedhe inni tokko faana tulfaateen akka siyaasa biyya keenyaa isa lammaffaarraa jalqabe achi bakka yeroon dhaladhe kanuman beekuun jedheen abbootiin haadholiin jiru guyyaa 5 guyyaa 10 kadhatu akkasumatti waldaa dhaqan Paagumeen jira paagumee keessa namni guyyaa 5 faa guyyaa 10 walitaansee nama hundumaa kadhataan jedheen namoonni guyyaa 40 faa kadhatanis jiruun jedheen innasi somaaf sagadaanni friday sagalee makku dhalama waa innaan ni skipping breakfast jedhama dadhabina keenyan jedheen dadhabina ofi lukkisiin lukkifamu dhalootatti waan sirriitti mama nageessu gaafa humni kadhannaa haadholiif abbootii keessaa du'e dhaloota keessaa maseena gaafa jaalalli waaqayyoof jiraachuun abbootaaf haadhota keessaa du'e dhaloota keessaa maseena namoonni mana keessatti sinirraa dhalatan mootummaa waaqayyoodhaaf hin gootan taana maani faayidaansa evangelisiin jalqabaa isa mitimo looxanaan baay'ee na dhiba yeroo boqonnaa 19 irratti biyya sodomiif gomora biyya akkas ejja machaa'e waaqayyo abidda samiirraa buusu keessatti dubartoota dhiiran beenne sadiin qabaa jedha akkanitti guddise waaqayyo abeeku kanaafi kadhannaa mana keessatti kadhannaa yoo deebistanii foolii Yesuus turgaa foolii Yesuus haa turuuti fooliin shittoyyuu mofa godhaa beekama foolii Yesuus haa turu fooliin shittoyyuu fa godhaa beekama haleluuyaa kadhannaa meenan kadhadha kana booddeedha itoo addaan kutiiniin kadhadha yaa sabadi sana waaqayyoon waa gargaaru akka iddootti deebisnuuf inni biraan humna hojii afuraa dhaan guutamu humna hojii afuraa akka nuun argannuu fi isa kanaaf immoo fakkeenya kan nu ta'ani Phaawulosii fi Yesuus gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhachuu dandeenya Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 14 amma 19 kan dubbisa isa kanaa Efesoon boqonnaa akkas jedha Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 14 egaa waa'ee kanaaf jilbeenfadheen abbaanan kadhadhaa maal jilbeenfadhee sanyii waaqa keessa jiraatu fi sanyii lafarra jiraatu hundinuu isumaanii waamamaa waa'ee namummaa keessa isa keessaas immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadhaa Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jaalalattis hiddaaf hundee akka kudhattaniif kadhata kooti maaliif kadhata
Kiristoos amantiidhaan akka garaa isaanii keessa buufatuu fi hiddaa jaalalatti hidda akka itti yaafataniif kadhata. Inni biraan Luqaas 22 lakkoofsa 39-46 Gooftaa Yesuus kadhannaa ni kadhate. Luqaas boqonnaa 22 39-46 maqaa Gooftaa Yesuus ni dubbisa akkas jedha. Yesuus mandaricha keessaa ba'ee akkuma malasaa gara gaara ejersaa dhaqee bartoonni isaa wajjin dhaqan iddoo sana yommuu ga'e qoramatti akka hin galleef kadhadhaa isaaniin jedhee. Inni hamma darbannaa dhagaa tokko isaan irraa fagaatee jilbeenfatee kadhachaa ture. Yaa Abbaa yoo fedha kee ta'e dhiphinni kun narraa darbu jedhe. Kanaaf iyyuu qoramatti akka hin galleef kadhadhaa jedhe Gooftaa Yesuus. Iddoo kanatti yoo gadi buutanii dubbifachaa deemtanii Gooftaan Yesuus hin jilbeenfate iyyuu jedha. Baay'ee dhiphachuu isaarraan ka'ee dafqa dhiigaa wal makaa dhiige. Meedikaalii hemaatohayidiraasiis jedhama. Kana jechuun namni gaafa baay'ee dhiphatu ujummoon dhiigaa isaanii tatarsa'anii dafqa wajjin wal makee ba'a. Kadhannaa. Kanaaf Phaawulosii fi Iyesuus iyyuu hin jilbeenfatu turanii nuti jilbeenfachuu qabnaa jechuudha. Akkamittiin kadhanna? Akkamittiin kadhanna? Tokkoffaa amantiidha. Maarqos 11 lakkoofsa 24-25 Yaaqoob 4:3-6 amantiidhaan kadhadhaa jedha. Qoccolloo waan hundumaa dhiisaa amantiidhaan kadhadhaa. Lammaffaa maqaa Iyesuusin jennee kadhanna. Gaafa nuuni maqaa Iyesuusin jennu addunyaa hafuuraarraa sanyii facaasaa jirra. Waan deebi'ee biqilu waan deebi'ee ta'u. Maqaa Iyesuusin gaafa jennu. Inni immoo Yohaannis 14:13-14tti argachuu dandeenya. Sadaffaa hafuuraan gaggeeffamne. Hafuuraan gaggeeffamne Yuudaan maal jedha? Hafuura qulqulluutiin gaggeeffamaa kadhadhaa jedha. Gaafa hafuura qulqulluutiin gaggeeffamnee kadhannu harkisi lafaa nu gadhiisa. Harkisi lafaa nu gadhiisa. Hemisfeerii samii citee waan mana keessan galee isinitti fakkaata. Duumessa hafuura qulqulluudhaan guutamtu. Yeroon akkas isiniin jedhu kadhannaan hin ulfaatu jechuu miti. Yeroo tokko tokko jilbeenfattanii firfirii ijoollummaatti nyaatantu tizizin jedha. Yeah, this is the realm of the flesh. Inni sun yeroo sana gaambaamu worship godhama, hin eegama, hin turama. Dhuguma nama elementarii faatti wajjin barattan yaadattanii beektan foonni kadhannaan jaallatu sun hin gadhiisu. Yeroo sana maal godhama? Hin turama. Hin eegama. Isa booddee gaafa xinnoo turtanii jettanii bakka duumessa hafuura qulqulluu dhufe mana keessan galaa. Hemisfeerii camii waan citee mana keessan galee fakkaata. Hin jilbeenfattu garuu hin jilbeenfanne garaadhaan ciistu. Garaadhaan ciistanii kaatanii boossu ta'een kolfitu ta'een beektanii. That's the presence of Holy Ghost. Kadhannaa argamuu isaatiin isin tuqa. Bagarra kadhi baga hafee si keessa jiraachuu naa wayyaa. Ergan kan kee ta'e Iyesuus minnoo ከዚህ መንፈስ መውጣት ባይኖር jettanii faarfattu. Hoyina hafuuraatu isin guuta. Ganama ribaa kaatanii waan jiru garuu holladhee tan garaa koo tarsaasee si jaalladha jettu. Fo'adheen addaan si baafadha. Situ naaf addaa. Lafii koo walii reeba siin jettu. Kadhannaa jedhama. That's the presence of a Holy Ghost. Garuu namni irratti deebinaa miskoolii. Gaafuma dhallee jilbeenfannu foonni keenya tokkoffaan barbaadu. Inni hamaan sunis hin barbaadu. Yoo kadhattan mana keessattuu geeddarama, seenaa keessattuu geeddarama, waa argitu waa diiddu mana keessa irraa waan ta'eef. Fakkeenya tokko sitti mafixaan jira. Namni jiimii dhaqee eenyuyyuutu ittiin himin akka koolistiroolii bakse beeka. Jilbeenfattanii waan ta'u jettanii yaadina. Jiimii irraa dhufa qaqee namni tunchaa isaan ilaalaa? Inni ilaalu. Deddeebi'uu qabamini akkuma kana. That is true. Addunyaa furaa addunyaa kadhannaanis akkuma deddeebi'uu gaafata. Jiimii namni daawwan konfiisanii isaan maa jiimii waliin dhufe akka koolistiroolii bakse beeka. Gaafa jilbeenfattan kan mana keessan irratti waan ta'e hin taane jettanii yaadina. Hamaa wayii mana keessan irraa deebi'a. Ijoollee keessan irraa waa deebi'a. Eebba samaa mana keessanitti dhangala'aa. Kadhannaa. Kanaafi hafuura qulqulluutiin gaggeeffamnee kadhachuu qabna. Faayidaan kadhannaa tokko nagaa nuu kenna. Dhiphina dhabamsiisaa. Filiphisiyoos 4:8. Ingilishii New Living Translation tokko baay'ee namatti tola akkas jedha. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Kanaaf iyyuu wanti hundumti iyyuu hin kadhatama. Waan deebiin qabne hin jiru. Kadhannaan nama qajeelaa waan guddaa hojjetan namni. Amplifieriin isaan daabna namatti tola. Persistent and heartfelt prayer of the right person can make
tremendous power of heaven available. የጻድቅ ሰው ጸሎት ታምር ማልጎ ይጀራ የጻድቅ ሰው ጸሎት ኃይልን ታደርጋለች። tremendous power of heaven available. gaafa namni jilbeenfatu samaadhaati humna aangoo afuraa keessa isaatti maatii isaatti mana isaa keessatti daawwannoon godhu. maal jedhama? kadhannaa. kanaaf iyyuu nagaanuu kennaa dhiphina dhabamsiisaa. inni lammaffaan faayidaa kana hubannaa. Yaaqoob 1:5 namni hubannaa dhabe yoo jiraate haa kadhatu. mana barumsaa dhaqaa mana barumsaa dhaqxanii beekumsa fudhattu. yoo kadhattan garuu hubannaa argattu. fakkeenya tokkoon sinii kenna. Hakiima yoo fudhattan nama doktariin sigaaraan tuutiin laanga kaastarii sitti fidaa jedhee barsiisee kee gadi bee nama xuuxa agartanii beektanii. Kana jechuun wisdamii ittiin jiraatamu kan namaa kennu kadhannaa. Malee beekumsa gaarii qabaataniif gaariin jiraatamu. Beekumsa gaarii qabaataniif gaariin jiraatamu. Hubannaan gaafa suudhumu namni nagaa beeka. Jireenyi biyya lafaa kanaa takkaa nagee jedhameen beekamu. waan nuun itti muddamne halkan irriba dhabne kadhanne harka keenya gaafa galu nutti salphata. akkasuma an Ameerikaa isheen nagee dhufe amma yoonaan agarre barbaadaan jira garuu as dhufu kadhachaan ture waaqayyo karaa naa banedhe. namni argee jiraate immoo dusaa natti ma'a. akka nagee dhufe ittiin argine jechuufani. Kanaaf hubannaa namaa kenna. Sadaffaan qoromsa biyya lafaa temptation overcome akka goonuu fi kadhannaa barbaachisaa. Abdii qabdanitti gammadaa rakkin obsaa waaqayyoon kadhatuuttis cimaa jedha Roomii irraa waan ta'eef kadhannaan kanaaf fayyada. Afraffaan yaadi keenya akka yaada waaqayyoo wajjin align godhu kan nu gargaaru kadhannaa jedhama. Kanaaf iyyuu termoomeetiriin jireenyi kiristaanummaa ho'inni ittiin safaramu kadhannaa jedhama. Kanaaf iyyuu haa kadhannu. Waaqayyo dura haa jilbeenfannu. Waaqayyoon haa barbaaddannu. Akkuma kaleessa dheengaddaa fuula isaa duratti gada jennu. Dhalootaaf haa kadhannu, maatii keessanyaaf haa kadhannu, humni kadhannaa nu keessaa bade nuuf deebi'u. Dugdi baakbooniin amanaa tokko kadhannaadha. Baakbooniin lafeen dugda waldaa kiristaanaas kadhannaadha. Kadhannaan akka dhaannaa onneeti. Dhaannaan onnee rafu. Geggeessitootaaf yaada gaarii kan kennu yoo gareen kadhannaa gaarii kadhate. Kanaaf yaada foonii nama dhuunfata. Yaada furaa akka nama dhuunfatuu fi kadhachuu qabnan beektanii miti. Si yaadachiisuufani. Abiddi sanarraa daaraa sana akka jennuuf akka jilbeenfannuuf fedhaaf yaada waaqayyo wajjin akka walii galluu fi waaqayyo sana eebbisu kadhanna yeroo keenya deemu jiru.